So hojiin tuffatinaa addunyaa kanarraa uummanni hojiin jaalanne lakkoofsa tokkoffaan uummata Itoophiyaa uummata Oromoo dabalatee ta'u hojii malee jijjiiramuun hin danda'amu, hojii malee qaroomuun hin danda'amu. Hojii hojjedhaa, come on. Sirriitti nyaadhu, sirriitti hojjedhu, hin rafin. Hojii hojjedhu, hojii malee qaroomni hin jiru, hojii malee hiyyummaa keessaa ba'uun hin jiru. Irra fi halkanii guyyaa hojjedhu. Oh my goodness! Sirriitti dhugii, sirriitti nyaadhu, sirriitti hojjedhu, sirriitti baradhu. Yoo hojiin hojjetin sammuudha wanti guddaan. Sammuun kee hojiidhaaf qophii yoo hin ta'in, yoo hojii tuffattu ta'e qaroomni hin jiru. Inni duraa hojii tuffachuu dhaabudha. Uummanni Itoophiyaa hojii hin jaalatu. Kanuma jechuun